gabricha tokko miskiina hamanni uraadha ha ilmaasaa asin taa'u haficaansaa asin teessu. yaa rabbi naa laaliga manni kunis ni haasa akka malee yaa ijoolleen tunis ijoolleen daa'ima midhaanii taatanii na jalabbatanii yaa rabbi eetii dandeessaa naa laaliga. Manni kana laalagaa kanaa manni. An duraanis gaa rooba raamata isaa wayii waajibbeeti. Raamata isaa numaan barbaada gaa roobni kun yoo bu'e wayii irraa balleessa. Ijoolleedha taataasiin ciisti. Midhaan ani taataasiin hin kaayyadha. Tarsati laga naannarraa bada alatti ba'uurra jechumarraa hin. Yaa rabbi rooba kana narraa laaligaa yoo isin mana kana kanaan naa jaaratan taate kanaa gaa tatteenyeetuma rooba kana waliin kadhannaa. Kana osoo jiruuf hayoo itti roobe mana keessatti bishin gaafi waan adda addaa balleessu osoo jiru hayoo roobni guddate galaanni fuudhu manni akkana osoo jiru kana dura rooba kadhachuun keenya osoo kana hin suphin gabricha akkana mana kana keessa jiraatu wajjin mana suphinee fi isaa wajji yoo faroroo jenne silaa roobni nun rabbiin ni roo duboo akkana maalirraa isin fedhu Bismillah. Abo gadin bare sa jarro kun. Awo gabba gae. Warri wallahi. Bale. Nu ba sa kada fani denna. Awo. Istisqa bana wala. Tuji no khe. Ya bu manni kun inkane. Ya bu watani. Kane mi sidura kan. Bale. Musoba kamaji. Kare istisqa dibo. Eva. Gando li bana ha. Aw gandana sahabne bar sila ba kizaka kate dumani Aki kinda kun namni no dufa Awo istisqa ba nu gae. Hey, defa so. gandi ba kare istisqa Ya Rabbi kana sabir naraka biga. Ya Rabbi kaisa nama untuk biga tata sami wana naraka bitu miti. Ya Khalika, ya Khalika sigaroden. Ya Rabbi roba kana naraka bi. Jolle tanafi. Midhaan kunis narraa batanii baleessu. Yaa Rabbi narraa dabarsi gamas. Yaa Rabbi gamas narraa dabarsi. Yaa Rabbi. Hai, awo sayyadan. istisqa bo ya diramsa Roba kadatu. Rabbi qadamo. hay atiyata maltu akkas qofalchise isi warra akati mudawara adi khayate diregutu rabbi qadab yana juve gabricha tokko miskina hamanni uraada ha ilmaasaa asin taa'u haficaansaa asin teessu isinis midhaanin nu roobaa ittanii kadhattan inninis bishin yaa rabbi nyaataa toona duraa jiidha ilmaan kiyya yeroo galaanina laafuudha jeeti rooba samitti ol dhorka isin lameenifu haqee balu laalla. Ya gabricha hambaan me hambaan taga hotta isinin garsiisa Me hotta biyumate tanaaf roobni samitti hotta ya kon garsine ayya aw idanu bakabale dhomne dirrata hotta iblalaqa bakkuma kanan barbaannu cinaacha jamtanii mi abba Ya Rabbi naa laaliga. Manni kunis ni haasa akka malee yaa ijoolleen tunis ijoolleen daa'ima. Midhaanii taatanii na jalabbatanii. Ya Rabbi eetii dandeessaa naa laaliga. Mana akka gara qabu qabaadhee gaa ijoollee tanaaf midhaan kana guuree keessan kaa'u. Ya Rabbi gaad. Ya Rabbi rooba kana irraa dabas irraata. Ya Rabbi yoo tiyya taate dhugatti rooba kana irraa dabas. Ya Rabbi. Tida arracarrakadhu Yatimummaan tuni gosa sanyii miti waan bifa horiini madaalanii miti Qorra yatiimahe ilmoo katimyaati waan dhufa hin beeynu baru ilmaan keenyatti Kuno manni kana laalagaa kana manni Allahu Akbar. Manni akkana osoo jiruuf hayoo itti roobe mana keessatti bishin gaafi waan adda addaa balleessu osoo jiru hayoo roobni guddate galaanni fuudhu manni akkana osoo jiru kana dura rooba kadhachuun keenya osoo kana hin suphin gabricha akkana mana kana keessa jiraatu wajjin mana suphinee fi isaa wajji yoo faroroo jenne silaa roobni nun rabbiin ni roo duboo Akkana maalirraa isin fedhu dirree yaane rooba kadhannee nama waan akkana raaqee malee rabbiin nurraa qee malee mee
amma qotta Guddaan tokko dhufe. adeeroo kana isin dubbisiisaa waan nyaatu hin qabu. Mana keessa jira. Mana keessa jira bar. Hotta isin garsa hotta. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Adeeroo. Beeyami abbo. Abu alhamdulillah baganu fi wallahi. Kana boo manni malee. Mana uraa kana irraa cufnee cinaacha kanaas irraa cufneeti eegasii booda gabricha kana wajjin faroruu janna malee. Mana uraa kanatti ha cinaachaan banaa hayoo itti roobe midhaan irraa jiisu ilmaanitti irraa roobu hayoo cinaacha jala deeme mana seenu galaanni. Boome abbeeso ati akkatti uwwifattee raftaa ibite. Yaana warri ga'e. Raasii diidam qabu sulla. Fadhi meeqa qabde mee atu yaade qa. Rooba dura mana kanaa yaa. Mana isaa diidee takkaa jira fadhi. Haa garuu awulii ammaa Amsoona meeqa qabda atu giddi. Arraas moolleeti adeeroo keenya kana wajjin du'aa godhachaa oollee mana kanaa jiisinee aareef Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana ijoollee wallahi bakana dhuftanii. sirraaf Najiraadha kana. An duraanis gaa rooba raamata isaa wayii waajibbeeti. Raamata isaa numaan barbaada gaa roobni kun yoo bu'e wayiin irraa balleessa. Ijoolleedha taataasiin ciisti. Midhaan ani taataasiin hin kaayyadha. Tarsati la kana narraa bada alatti ba'uurra jechumarraa hin. Yaa Rabbi rooba kana narraa laaliyaa yoo isin mana kana kanaan naa jaartan taate kana gaa tatteenyeetuma rooba kana waliin kadhannaa. taate Akkana la. borcaaf dannee qorqorroo fi waa hunda finnee dannee Rabbi nu haroof. Taate. amma dhufna. Najiraadha.